galtoota UK irraa biyya baha Afrikaa Rwaandaa qubachiisuun adabbii mitii jettee Rwaandaan. Dhimmi kun UK keessatti falmii guddaa kaasee kan ture yoo ta'u akka karoora qabametti kooluu galtoonni jalqabaa roobii boruu Rwaandaa gahu jedhamee eegamaa jira. Amma dura manni murtii UK sagantaa kana kufaa gochuuf bu'uurri seeraa hin jiru jechuun akka itti fufu murteessus ji'a dhufu irra deebiin ilaalamuuf jira. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Mootummaan UK baqattoota ulaa English Channel jedhamu ce'uudhaan gara biyyaatti seenan xiqqeessuudhaaf jecha baqattoota dursanii UK galan gara Rwaandaatti erguudhaaf mootummaa Rwaandaa wajjiniin waliigalteen hojjetaa ture. Baqattoonni gara Rwaandaa geeffaman dargaggootaa fi kanneen bultii hin qabne yoo ta'an warra karaa hamaa fi seeraan ala UK seenanidha jedhameera. Duraan baqattoonni 37 adda baafamanii kan turan yoo ta'u falmii seeraan tola ooltonnii fi dhaabbileen koolugaltoota bakka bu'an godhaniin lakkoofsichi 7tti gadi bu'eera. Akka karoora qabameetti baqattoonni kun roobii ganama Kiigaalii galu jedhameetu eegamaa jira. Mootummaan Rwaandaa baqattoota Rwaandaa qubachiisuun dogoggora miti. Akka adabbiittis fudhatamuu hin qabu jedheera. Afrikaan lafa gadadoo miti. Lafa furmaataatii jechuun dubbi himtuun mootummaa Rwaandaa Yaalonde Makooloo gaazexeessitootatti himan. Koolugaltoonni gara Rwaandaa dhufan hayyamni jiraachuu kennamee fi hawaasatti makamanii akka jiraatanis himaniiru. Koolugaltoonni kun filannoo gara biyya sadaffaa birootti ce'uu yookiin immoo gara biyya dhaloota isaaniitti deebi'uu akka qabanis dubbataniiru. Kun garuu gaaffii baqattootumarraa dhiyaateen yoo ta'e malee wanta mootummaan ofumaan raawwatu miti jedhan. Karoorri kun UK keessatti mormii fi falmiin seeraa guddaan isa mudatullee Rwaandaa keessatti dhimmicha irratti wanti dubbatamaa jiru hin jiru. Guyyaa har'aa Dambidollootti humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhukaasni adeemaa oolu jiraattonni BBC'tti himan. Dhukaasni magaalaa Dambidolloo keessatti ganama sa'aatii 12 irraa qabee hamma sa'aatii 7:00 itti fufuu jiraattonni himaniiru. Jiraataan magaalichaa maqaan isaa akka hin dhahamne gaafate haala ture akkasiin ibse. Dhukaasni ganama barii naannoo sa'aatii 12 dura kan inni eegale. Amma sa'aatiin sadii ta'aa jira. Amma yeroo kanatti amma kanatti jira kun dhukaas. Waraana bilisummaa Oromootii fi Oromoo mootummaa gidduutti kan dhukaas gaggeeffamaa jiru guutummaa magaalaadha garuu naannawaa magaalaa guutummaa dhibbaa dhibba. Magaalaa keessa seenan ispaaltiirra deemaa jiru boota garaa garaa sargeera ammoo kan nuyi agarrees jira. Yeroo isaan ispaaltiirra darban isa agarreetu jira. Warri waraana bilisummaa Oromoo. Mana hin jira manni keenya tabbarradha. Magaalaa keessa wanta jiru arguu dandeessu salphaatti. Magaalaa keessa wanta deemaa jiru ilaaluun danda'ama salphaatti. Raayyaan ittisa biyyaas jira. Komaandoon federaalaas jira. Humni addaa Oromiyaas jira. Poolisiin adda deemis jira. Manni hidhaa Qarshee cabeera. Hidhamtoonni gadhiifamu waan jiru magaalaa adda baafachuu hin dadhabiyyuu. Hidhamtoonni gadhiifamu isaanii dhaga'an jira garuu dalagaa guutuu akka ittiin qabu ofiin agarra isa wajjin ta'e. Magaalli waan tokko hin jiru kan namni hundumtuu mana cuccufatee jira. Karaarras waan tokko hin jiru warra waraanaa dubbatu bakka fiigaa jiru isaanii argaa jirra. Iyyaa yeroo isaan fiiganis dhaga'aa jirra sagalee. Akkasumas malee magaalaan baay'ee waan tokko hin jiru akka sodaa guddaa jira. Sodaa guddaa marfameera magaalaan. Isayyuu immoo iddoo garaa garaa naannawaa magaalaatti yeroo hundilulee yeroo tokko gaafachuu dhuka isaan akka jiru fi akka baay'ee sodaatanii jiran maaru. Jira sirriitti. Nageessa. Magaalaa marsanii bakka amma gara poolisaa gara guddaatti deemaa jiru gara qajeelcha poolisii guddaatti. Jiraataan magaalattii biraa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan meeshaa sagalee waraanaa gurguddaatu dhagahamaa ture miidhaa qaqqabees gadi baanee hubachuu hin dandeenye jedhaniiru. Meeshaa gurguddaa magaalaa keessatti tokka'u matariyyeesii, amsaa kaarbeenii, laawuncheerii meeshaa gurguddaadha kan tokka'aa. Maal namooti lola sana fakkeenya bara dargii warroonni lola dhaqanii galanii beekumma sagalee meeshaatu tokka'umma namuma dargii lolee gale wajjin laajiidhaa taatullee margina sagalee meeshaa sanaa beekanne. Amma xinnoo ishee namnis reefii manaa gadi ba'ee afaan balbalaa jaajjamalee amma sammaa kana sagaleen qawwee fagaatee dhaga'amaa jira. Haala kana keessa oollee kanatu jira. Amma yoona wanti namni miidhame informeeshinii isaa maqaa isaan hin beeku malee namicha jaarsaa akaakayyoo qabu tokkotu ganda duwwaa 3 keessaa utuu manaa ba'ee mana ijoollee isaa dhaquutti jiru ganama yoo lolichi jalqabe baraarii wayii rukuteedha kan dhagaye malee namoota du'ee fi namoota madaa waan adda baasii qabu. Haleellaa kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo qooda fudhachuu ibsus ammatti gama mootummaan wanti jedhamee hin jiru. Yaaliin qondaalota godinichaa argachuuf taasisnees hin milkoofne. Haaluma wal fakkaataan naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti kibxa
wixata har'aa ganamarraa kaasee dhukaasni dhagahamaa jiraachuu jiraattonni BBCtti himaniiru. Gareen adda bilisummaa Gaambeellaa ofiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO shanee jedhee waamu waliin haleellaa banuu qondaalli olaanaa naannichaa BBCtti himaniiru. Jiraataan naannichaa immoo ganamaa qabee waan ta'aa ture akkasiin nutti himan. Magaalaan Gaambeellaa kana dura nagaa qabdi ture. Har'a ganama sa'aatii 12 eegalee garuu dhukaasni tasaa fi walirraa hin cinne ka sa'aatii 4 deemetu ture. Yeroo ammaa magaalaa keessa sochiin hin jiru. Nutis mana keenya teenyee jirra. Yeroo ammaa kanatti sagaleen dhukaasaa dhagahamu hin jiru. Ganama garuu sagalee meeshaa waraanaa gurguddaa kanneen akka matrayeesii fa'itu dhagahamaa ture. Aanaa Shebelee gara lixa Wallaggaa baasuu irratti ture ka dhukaasichi adeemaa oole. Gara magaalaa gidduu hin galle. Mootummaan dhorkaa sochii gatii kaa'eef gadi bahee odeeffannoo namoota miidhamanii argachuu hin dandeenye. Odeeffannoon qabuun garuu humnoonni naannichaa 16 madaa'uu fi namni 2 du'uun beeka. Gama kaaniin hagam akka du'e hin barre. Tajaajilli baankii suuqii fa'i yoom hojiitti akka deebi'an hin himamne. Mootummaan naannichaa ibsa karaa TV'n kenneen namni hunduu mana akka turudha kan hime. Pireezidaantiin naannoo Gaambeellaa Umood Ujuluu ibsa har'a waaree booda kennaniin humnoota dhukaasa banan irratti humnooti nageenyaa tarkaanfii fudhachuun magaalaan tasgabbaa'uu himaniiru. Humnoota isaanii irrattis miidhaan gidduu galeessa ta'e gahuun himan. Hidhattoonni waajjira pireezidaantii to'atan kan jedhames dhara ta'uu himuun magaalaan guutummaan guutuutti to'annoo humnoota nageenyaa isaanii jala jiraachuu fuula feesbuukii pirees seekreetariyaatii naannichaa irratti ibsameera. Odeessaalee gaggabaabottan darbaa naannoo Amaaraa magaalaa Daseetti dhoohinsa boombii qaqqabeen lubbuun namoota 5 darbuu poolisiin hime. Boombiin kan dhohe hidhattoonni to'annoo jala oolfaman meeshaa hidhatanii turan hiikkachuu diduu isaaniitiin jedhe poolisiin. Boombii dhohe kanaan poolisoota 2 fi hidhattoota to'annoo jala oolfaman 3tu du'e. Sagantaan nyaataa addunyaa UNWFP'n sababa hanqina maallaqaatiin deeggarsa nyaataa Sudaan kibbaaf godhaa ture akka addaan kute beeksise. Deeggarsi kun adda cituu isaatiin daa'imman 200,000 akka miidhamanillee himeera. Lammiileen biyyattii walakkaa ol ta'an hanqina nyaataa jabaa keessa akka jiran WFP'n himeera. Pireezidaantiin Maalaawii imala biyyoota alaa 2 haquun $200,000 fi $61,000 qusachuu ministeerri maallaqaa biyyattii beeksise. Imalawwan lamaan gara Ruwaandaa fi Oostiriyaatti kan godhaman turan. Mootummaan Maalaawii baasii qusachuuf jecha imalawwan hojii gara biyyoota alaatti godhaman daangessee jira. Keeniyaatti bulchitoota naannoo fi magaalaa ta'uun filannoo hagayya dhuftu irratti kaadhimamtoonni hirmaatan ragaa barnootaa sobaa qabu jedhamuun qeeqamaa jiru. Seerri Keeniyaa kaadhimamaan tokko yoo xiqqaate yuunivarsiitii irraa digirii akka qabaatu dirqisiisa. Torbee darbee hayyamni dorgommii kaadhimamaa tokko haqamee ture. Burkina Faasootti haleellaa sanbataa fi dilbata darbe hidhattoonni ganda tokko irratti raawwataniin lakkoofsi namoota ajjeefamanii 79 gahe. Namootni ajjeefaman 50 kan ture yoo ta'u reeffi dabalataa namoota 29 wiixata argame. Mootummaan hidhattoota haleellaa kana raawwatan barbaadaa jiraachuu beeksiseera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa dhumaan mariin dhoksaatti otoo uummanni hin beekin TPLF waliin eegalame hin jiru jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Itti dabaluunis tarkaanfiin naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'aa argamsiisaa jira jedhan. Kana kan jedhan har'a mana maree bakka bu'oota uummataatti argamuun dhimmoota garaagaraa irratti wayita ibsa kennanitti ture. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti dhibbeentaa 33 gahuu kan dubbatan ministeerri muummee Abiy ka'umsaa fi tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru irratti kana jedhan. ምክንያቱ ብዙ ነው የምርት sababni isaa hedduun hanqinni oomishaa fi fedhiin dabaluun sababa tokko sirni daldalaa madaala dhabuun sababa lammataati loojistiksii osoo oomishni jiru dhiyeessuu dadhabuun sababa biraati walitti bu'iinsii fi buqqa'iinsi sababa biraati itti fayyadamni maallaqaa sababa biraati kanaan ala garuu qaala'insa sadarkaa addunyaatti jiru yeroo fudhattanii osoo laaltanii gaariidha wanti guddaan qaala'insa jiraachuu beekanii waa'ee isaa haasawuuf xiinxaluu osoo hin taane maal gochaa jirraa kan jedhu koronaan dhufee lafti agabuu buluu hin qabu jennee osoo oomisha
oomisha qamadiitti cimuu baannee maal taana ture kan jedhu yaaduu qabna. Lammata deeggarsa gatii mootummaan kennu. Itoophiyaa keessatti mootummaan boba'aa dabalatee wantoota hedduuf deeggarsa gatii godha. Firankoo vaalutaa heeyyamnee qamadii, zayitii, sukkaaraaf kaan gibira malee akka galu gochuu keenyaan ji'a ja'a qofa keessatti birrii biliyoona 30 dhabnee jirra. Kun kan silaa sassaabnu gatii akka tasgabbeessuuf jennee dhiifnedha. Mootummaan deeggarsa gatii boba'aa gochaa ture ji'a hagayya dhufurraa kaasee akka dhaabus ministeerri muummee Abiy dubbataniiru. Boba'aa amma duras kaaseen ture qabeenya baay'ee guddaa nu jalaa fudhachaa jira. Maaliif jennaan riiformiin dura konkolaataan Itoophiyaa keessa ture naannoo 700,000ti. Amma dachaan dabalee miliyoona 1,300,000 gaheera. Kuni hundi isaa bishaaniin osoo hin taane boba'aan deema. Kana riiformii haaraan ji'a hagayyaa dhufurraa eegalee deeggarsi gatii boba'aa mootummaan kennu geejjiba uummataaf qofa ta'a kan jenne hojiirra oolchina. Mootummaan sooressii fi kan danda'u ofiin kaffalata. Nuti kan gargaarru uummata galii gadaanaa argatu geejjiba uummataan deemu qofaa ta'a. Waraana kaaba Itoophiyaa karaa nagaa furuuf mootummaan TPLF waliin mariin dhoksaatti godhaa jiru hin jiru jedhan. Haa ta'u malee mootummaan mari'achuuf fedhii akka qabuu fi kanaafis koreen ijaaramee hojjetaa jiraachuu dubbatan. TPLFs ta'e qaama nagaa barbaadu kam waliinuu nuti nagaa buusuu feena. Maaliif jennaan guyyaan nagaan dabarsinu tokko tokko isheerraa bu'aa waan argannuufi. Rasaasni dhukaafamu doolaara. Lubbuun namaa bahu kan dargaggeessa oomishuu danda'uuti. Kana hambisuun yoo danda'ame nagaaf dhaabbachuun rakkoo hin qabu. Kun akkuma jirutti ta'ee Naayijeriyaatti wal argan, Somaaliyaatti wal argan, Awustiraaliyaatti wal argan, Sooriyaatti wal argan kan jedhu garuu oduudha. Koreen kabajamoo obbo Dammaqa Makonnin hoogganan nagaan wal qabatee Itoophiyaan maal barbaaddi? Maaltu yoo milkaa'ee waliin dubbanna? Akkamiin waliin dubbanna kan jedhu qorataa tureera. Akkanumaan mariin hin godhamu hojii barbaada. Koreen kun gabaasa yoo dhiyeessu 1, 2, 3, 4 yoo naaf guutame waliin dubbachuu nan danda'a. Karaa sanaan kuni akka guutaman barbaada. Ani immoo kanan godha. Nagaaf jecha gatii akkasiin baasa yaanni jedhu yeroo dhufu ifatti uummata keenyaaf ni labsina. Naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti dabalatee tarkaanfiin hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'aa argamsiisaa akka jiru simaniiru. Ji'oota lamaan darban kana keessa opereeshiniin guddaan jedhamu kan godhame naannoo Oromiyaa keessatti. Oromiyaa keessatti ji'oota lamaan darban keessa miseensonni 5,100 wal ajjeefamanii jiru. Kuma hedduun booji'amaniiru. Hojiin guddaan bu'a qabeessa ta'e kan hojjetame naannoo Oromiyaa keessatti. Lammaffaan naannoo Amaaraatti. Finfinnee fi Beenishaangul keessatti akkasumas Alshabaabii fi kontiroobaandiin wal qabatees hojiin bal'aan hojjetamee jira. Hojiin seera kabachiisuu kun bu'aa fidaa akka jiru erga gamaggamnee booda uummata mareessifnee gabaasni nagahe uummanni Itoophiyaa daangaa haga daangaatti gammachuu akka qabudha. Opereeshiniin naannoo Amaaraatti godhame 100% humna addaa Amaaraan kan raawwatamedha. Loltuun federaalaa tokkollee keessa hin jiru. Kan hoogganu pirezidantii naannichaati. Kan irratti hirmaatu ammoo humna addaa Amaaraati. Kanaaf opereeshinichi kan sadarkaa naannootti raawwate ta'uu beekuun gaariidha. Lammata gaaffii uummataan kan eegalame ta'uu beekuun gaariidha. Sadaffaa erga eegalamee boodas uummanni gammachuu akka qabuu fi nagaa argachaa akka jiru beekuun gaariidha. Hidhamuu gaazexeessitootaan wal qabatee kanneen hidhaman dhaabbilee akka raayyaa ittisaa fi walumaa galatti biyya diiguuf uummata walitti buusuuf kanneen socho'anidha jedhaniiru. Dabalataan marii biyyaalessaa hunda hirmaachisu gaggeessuuf mootummaan kutannoo akka qabuu fi qaamoleen garaagaraa halaalaa qeequu dhiisanii itti siiqanii koomishinii marii biyyaalessaa akka deeggaran waamicha dhiyeessaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya har'aa kanuma odeessaalee dabalataaf marsariitii keenya mil'achuu dandeessu. Saganticha beekaa atoomaatu qopheessee Anfiraa'ol Balaa dhiyeessaan ture. Boor hanga walitti dachaanutti gaaritti bula.